Impaayerri dimokiraatii hin beeku. Impaayera jechuun humnaan biyya ijaarame jechuudha. Impaayerri dimokiraatii hin beeku. Impaayerri humni isaan diigama kan Sarbiyaa biyyoota garaagaraa irratti impaayerri sun hin diigame jechuudha. Impaayera dimokiraatii sila jechuun hin danda'amu. Sababiin isaa murni bichuun uummata garboomsuu bara yoomii dimokiraatiif volontarii miti. Qonnaan bulaa baay'ee miidhamuudhaan uffata waraanaa ibsuudhaan akka waan shanee deemanii jechuun namoota afurraan maqaadhaan illee dhagee ajjeesanii uffata isaanii uffisanii magaalaa keessatti deemanii jedhuudhaaf deebi'anii akka waan shanee deemanii jechuudha. Uummanni naannoo sanaaf namoota kana qaamaa waan beeku jechuudha rifatanii jedhamee beekamtaa tureeraati. Sagaleen wal duraa duuba san dhageessifne kunniin ajajaan ol aanaan poolisii federaalaa kan maqaan isaa Komaander Geetnet Mulgeetaa jedhamuu fi eegdotni isaa lama tarkaanfii aleellaa boombii humna waraana bilisummaa Oromoo Wooboon edda galgala lixa Oromiyaa magaalaa Naqamtee keessatti irratti fudhatameen du'aan adabamuu irratti odeessa Oromticha godinaa Wallagga Ba'aa irraa arganne keessaa dubbii bicoo seensaa fudhannee isan dhageessifnee fi haalamtuu akka waliigalaatti Oromoonni onoota konyaa Wallagga Ba'aa fi duuchaattuu Oromoonni konyaalee lixa Oromiyaa mudataa jiran irratti odeessa arganne. Addatti ammoo onoota konyaa Wallagga Ba'aa kanneen akka Eebantuu, Haroo Limmuu, Giddaa Ayyaanaa, Gudayyaa Biilaa fi onoota konyaa Wallagga Ba'aa biroo keessa Oromoonni jiraatan humna mootummaa nafxanyaa dhuma torbee darbe irraa qabuun gara lixa Oromiyaatti bobbaafamaa jiraniin lubbuun Oromoota afurii ona Giddaa Ayyaanaa keessatti darbuu fi manaaf qabeenyi Oromoota danuudhaa gubataa jiraatu irratti odeessa Oromticha konyaa Wallagga Ba'aa tokkorraa arganne keessaa dubbii ijoo seensaa fudhanne san dhageessifnedha. Odeeffannoo guutuun Oromoota lameen konyaa Wallagga Ba'aarraa arganne kun sagantaa kana keessatti ammatamee jira. Ammas marsaa lammeessituuf turtiin keessa nagamaa'ee kurfii keenyaatti nu faana haa ta'uuf isan hawwataa jalqaba irratti dhimma tarkaanfii waraana bilisummaa Oromoo Woobootiin ajajaa poolisa ol aanaa poolisii federaalaa maqaan isaa Komaander Geetnet Mulgeetaa jedhamu irratti edda galgala magaalaa Naqamtee keessatti fudhatamee fi ajjechaa Oromoota konyaa Wallagga Ba'aa ona Giddaa Ayyaanaa afurii ol irratti guyyaa lamaan kana keessa raawwate ilaalchisuun odeessa guutuu Oromticha konyaa Wallagga Ba'aa irraa arganne isiniif dhiyeessuun kanaaf ammoo tarkaanfanna itti dhiyaadhaa. Egaa akkuma qorannu dhuma torbee darbeetii qabuudhaan waraana guddaatu gara lixa Oromiyaatti bobbaafamaa jira. Waraanni guddaan kun ammoo irra jireessi konyaa Ba'aa Wallaggaa onoota akka Giddaa Ayyaanaa fa'aa, Haroo Limmuu fa'aa, Eebantuu, Fincaaf kanneen kana fakkaatan keessaa baay'inaan akka qobsiifamanidha. Dabalataan namoota nagaallee akka ajjeesanidha. Giddaatti akkasumas Haroo Limmuutti, Eebantuutti illee guyyaadhuma lamaan kana sanbatuma kanallee mana jireenyaa hawaasaallee hedduun akka gubateedha kan himamu. Mee maaltu ta'aa jira isa kana bal'ina isaa hawaasa Oromoof ibsaa? Akkuma dura kaase guyyoota lamaan kanatti humni guddaan lakkoofsa uummataa yoo ta'u magaalaa tokko keessatti qubsiifamee jira. Keessumaa magaalaa Giddaa Ayyaanaa, Kiiramuu, Haroo Limmuu, Galiilaa kana keessa uummanni kun immoo kan isaan dhufan nagaa eegsisuuf osoo hin taane namoota nagaa uummata biratti jaalalaaf kabaja qaban ajjeesu, uummata doorsisuu, uummata shororkeessuuf kan dhufanidha. Akka dhufaniinis immoo kan isaan gochaa jiran kanumaa jechuudha. Fakkeenyaaf kaleessa amma naannoo isaa torbaaf walakkaa jechuun isaa akka lakkoofsa biyya Awuroopaatti godinni Wallaggaa Bahaa Giddaa Ayyaanaa ganda lalisaan garitti mana jiraattotaa gubuu, qabeenya gubuu, namoota sadii immoo tokko hojjetaa mootummaa narsii kan ta'e ajjeesanii maqaa isaanii isiniif baasuu kan danda'a. Tole, maqaa namoota ajjeefamanii sanaa gaggabaabsiin dhukaasiitii achi immoo waan halkan edaadhaa raawwate sana bal'ina isaa nu ibsi. Tokko Kabaa Dheeressaa jedhama. Ogeessa fayyaati, hojjetaa mootummaati. Ganduma lalistuu hangar jiraata. Dargaggoo Abdii Addabaa. Sadaffaan Baqqalaa Innaangoo kan jedhamanidha namoonni ajjeefamanii. Tole. Manni jireenyaa kan jiraattotaas kan akkuma kana kan gubate jiran manni jireenyaa gubate mana jireenyaa 10 gara qarshiidhaan yoo tilmaamame kun gara qarshii miliyoona 7 ol kan ta'udha jechuudha. Humni wadii fi qaaliyyaa maala kanneen godina Wallaggaa Bahaa Giddaa Ayyaanaa kan
Wangaritti gubanii. Egaa jalqabuma godina Wallaggaa ba'aa naannoo Laliftuu Angar kana fiinxaaleeyyiin Amaaraadha kanneen beelaan dhufanii qubatanii akkasumas yeroo garaagaraatti sababa garaagaraan kan dhufanii qubatantu ture. Warri kun utuma mootummaan Koloneel Abiyyi kallattiin akka ammaa kana hin deeggarin dura tarkaanfii ammeenyaa garaagaraa fudhataa turan Oromoota hedduutu ajjeefame qabeenya danuutu gubate. Oomishni shonkoraadhaa kan fincaadhaa kan godina Horroo Guduruu Wallaggaas qaamotuma kanaan gubataa ture. Amma immoo akka malee jabaate. Mee kan ammaa kun mana Oromoota gubatanii kanneen 10 ol ta'an kan maqaa isaanii kan keessaa beektu osoo gaggabaabsitee dhuma nu tuttutte. Manni daree nama du'anii kanas dabalatee jira kan gubate. Tole. Manni namoota gubatee kun egaa baay'eedha beektaa addaan baasee maqaa isaanii beekuu barbaadee garuu warri du'an kun manni isaanii gubatee qabeenyi isaanii barbadaa'ee jira. Ammoo humni waraanaadhaa kan dhuma torbee darbee kee bobbaafame kun raayyaa ittisa biyyaatu keessa jira, milishaa naannoo Amaaraa keessa jira, liyyuu haayilii naannoo Amaaraatu keessa jira, raayyaa ittisa biyyaa keessa jira, poolisii federaalaatu keessa jira, humnumti mootummaa Eertiraallee keessa jira jedhama. Mee dubbiin kun yoo dhugaa ta'e kanas adda nu baasi. Dhugaadha kun akkuma odeeffamu san dhugaadha. Maaliif kan argaatii jiru hundi isaanii kan isaan uffatan uffata raayyaa ittisa biyyaati garuu loqodni isaanii haalli haasawaa isaanii ilaalchi isaan qaban jibbinsa Oromoodha kan qabanitu bobba'ee jiras. Uffati isaanii kan raayyaa ittisa biyyaati garuu haalli haasawaa isaanii Amaarota naannoo Gondar irraa dhufan malee kan mootummaa Itoophiyaa irraa bakka bu'anii miti. Raayyaa ittisa biyyaati yoo jedhamu kan uummata kana hunda bakka bu'u jedhameeti yaadama ture garuu miti. Jarri dhufan uffata sana uffatanii humna adda Amaaraaf milishaa Amaaraati. Loltoonni Eertiraas ni jiru isaanis ni jiru amma ragaa qabatamaa qorachaa jirra. Eenyu akka isaan ta'an lakkoofsaan meeqa akka isaan ta'an adda baafachuuf yaalaa jirra. Bareedaadha. Ulfaadhu ammas qabxiinuma kana fakkaatuun kaasa. Innis maali? Mootummaa Koloneel Abiyyi kun jalqabuma gaafa aangootti ol dhufe kaasee miidiyaaleen akkasumas namoonni Oromoo keessaa akka yuutirraa lama xiinxaltoonni siyaasaa mootummaa Oromootiin Abbaa Gadaatu mana mootummaa seena jedhanii hawaasa Oromoo moosanii gabrummaa hamaadhaaf saaxilani. Duguggaan sanyii kun yeroo sirrattis lixaaf kibbatti akka malee hammaatee ture giddugaleessa Oromiyaa lixa shaggarittis akkasuma. Har'as yeroo kibbatti lixatti giddugaleessa Oromiyaatti akka malee duguggaan kun akka malee hammaatee jiru hawaasni Oromoo akka duraanii olii dammaqaadha hin jiru. Isa kanarratti waan jettu nu jetta. Qabxii lammaffaan ammoo waraanni bilisummaa Oromoo boon akkumatu jalqabuu kaafte tarkaanfii fudhachaa jira. Ede galgalas halkan keessa magaalaa Naqamtee keessatti tarkaanfiin fudhatameeraatu dhaga'ama. Mee kun illee dhugaa ta'e kanas osoo adda nu baafte. Amma mootummaan Koloneel Abiyyi kun keessumaati Oromoota kan adda qoodee akkuma yeroo dubbataa ture Oromoon an addan qooda waggaa kumaaf akka inni kaanitti caccabsa jedhee akka dhaadhataa ture yaaluuf ture akka carraas ta'e yeroo duraatiif olmaan Oromoo xiinxaltoonni siyaasaa garaagaraa ilma abbaa gadaati jedhanii uummata Oromoo sossobanii akka inni humna jabeeffatu godhanii yeroo sanarratti osoo akka inni afaan Oromoo jibbu Odaa jibbu biyya Oromiyaa jibbu kana warri beekan yeroo mormanitti lakkisaa ilma abbaa gadaati warri jedhee sarara kun mana adabaa jiru qilleenxoota rakkachaa jiru. Oromoon tokko ta'ee tokkummaa isaa sanaan humna yaadiktii feelleeffiin kan kuffiisuun har'as yoo tokko ta'e mootummaa nafxanyaa gabroonfataa kana kuffiisuudhaaf wanti isa darbuun jiru. Sababiin isaa Oromoon uummata guddaadha, uummata bal'aadha. Tokkummaan ka'eenaan mootummaa nafxanyaa, mootummaa Koloneel Abiyyi, mootummaa ilmaan Abashaatiin hoogganamee jibbiinsaaf badiinsa Oromoo irratti labsu kana kuffiisuu wanti isa dhorku tokko yoo hin jiru jechaadha. Kanaafuu Oromoon bakka jirutti tokko ta'ee sagalee tokkoon dubbatee duguuginsa sanyii Oromoo irratti gaggeeffamaa jiru kana mormuu qaban dura dhaabbachuu qaban dhaamsa keenya ka dabalataa kaleessa galgala naannoo sa'a lamaa irratti magaalaa Naqamtee keessatti tarkaanfii fudhatameera. Waraanni adda bilisummaa Oromoo magaalaa Naqamtee keessa jiran tarkaanfii cimaa tarkaanfii boonsaa fudhataniiru. Hoogganaa poolisaa federaalaa kan ta'e koomaandar kan maqaa isaa eenyu akka ta'e dagadde fi isa duukaa kan jiran namoota sadii irratti tarkaanfii fudhatamee lubbuun isaanii darbeera. Kun bakka hundatti itti fufuu qaba. Hooggantoota miseensota badiinsa nurratti labsuuf dhuwan ajjeesuuf dhuwan kan ajjeesuun dirqama nutti ta'a jechaadha. Kana booddee sababiin isaa teessis ni duuta. Teessee duukerra immoo ajjeessee duutu filatama. Amma Oromoo irratti waraanatu labsame waraanni mana keetti sitti dhufe mana keetti kan sitti dhufe kana immoo ofirraa ajjeessee duu malee manatti teessi bakkatti dheensite siifnuuf. Namoonni du'an kun kan duran dura siif kaase mana isaaniitti du'an waan balleessine waraana miti siviiliyaansiidha jarri mana isaaniitti gubate mana isaanii keessatti du'an. Anis carraan hireenya eegatu kanumaa jechaadha. Kan du'uun koo waan hin oolle. Sababiin isaa kan dhufe kun ajjeesuuf dhufe malee nageenya kiyya eeguuf miti. Namni jibbinsa qabu Oromoo jibbu afaan Oromoo dubbachuuf jibbu si ajjeesuuf sitti bobbaafame kun fayyuma teessee duuferra ajjeessee duun filatamaadha jechaadha. Kanaafuu Oromoon oopshinii hundumaan inni qabu waraana isaa waraana bilisummaa Oromoo woboo jabeeffatee tarkaanfii woboon fudhatu kan
goleelee Oromiyaa hundatti akka nu fudhatu deeggaruu cimsuu dirqama keenyadha. Kallattii kamiinuu haala danda'ameen waraana keenya jabeeffannee humna gabroonfataa dhufe kana ofirraa rukunnee deebisuu nurra jira jecha. Darbee lixa Oromiyaa irratti karaa Wallagga lixaa yoo fudhatte neetwoorkiin badee jira. Ibsaan hin jiru, neetwoorkiin hin jiru. Uummanni sun sagalee hin qabu jechaadha. Kana kan isaan godhan neetwoorkii fi ibsaa irraa balleessanii uummata fixuuf. Amma taatee Wallagga lixaatti ta'aa jiru, qeellama Wallaggaatti ta'aa jiru, dhagahaa hin jiru. Uummanni guyyaa guyyaatti du'aa jira. Erga du'amii booddee konkolaataan hin ba'u, konkolaataadhaan ati yoo deemte sakatta'insa bakka meeqa si taasise kan ta'u. Ofiisa yakka duguuginsa sanyii hojjetanii uummata sana balleessuudhaaf kan isaan yaadaa jiran. Kanaaf Oromoon waraana isaa cimsatee waliif sagalee ta'ee waliif kutubee humna balleessaa fuuldura dhufe kana tarkaanfii qaleessan akka birtufatan bakka hundatti itti fufuu qaba jenna. Barootaaf hayyoonni Oromoodhaa kanneen akka Dr. Hayilee Fidaa fa'aa Impaayera Itoophiyaa Dimookiraatessinaa ilaalchaaf ejjennoo jedhu qabatanii socho'anii Impaayera Itoophiyaa isaanii Dimookiraatessina jedhan sun isaan nyaatte. Warreen akka Jeneraal Taaddasaa Birruu fa'aa Impaayera Itoophiyaa Dimookiraatessuudhaaf socho'anii isheen intaatuuf yeroo isaan gara qabsoo hidhannootti deebi'uuf ka'anii butamaniitu ajjeefaman. Warreen isaan fakkaatan hedduutu jira. Barumaas dhiyoo kana keessas warri Impaayera Itoophiyaa Dimookiraatessuudhaaf qabsa'anii hawaasa Oromoos dogoggorsanii ofiis dogoggoranii hawaasa Oromoo hedduu akka isaan ajjeefamaniif saaxilanii ofiis du'anii kaan immoo maneedhaa keessatti girfamaa jiranis danuudha. Isa kanaaf Oromoon maaliif qabsaa'uu qaba? Hooboon irra maaliif qabsaa'aa jira? Maaliif qabsoofnaas siniin jechaa jira? Impaayera Itoophiyaa Dimookiraatessummaa biyya Oromiyaa walaboomsuuf galmi qabsoo bilisummaa Oromoo eessa irraa gorriif dogoggorri kana duraa akka deddeebi'ee hin dhufnee fi kana ol yaadachiisuutu gaariidhaafan si gaafadha. Kana irratti yaada keenu qoodii hangama kun asuma irrattan gaaffii koo xumurra. Baay'ee gaaffii bareedaa naa kaafte. Seenaa mataa tokko biratti impaayerri dimookiraatee hin beeku. Impaayera jechuun humnaan biyya ijaarame jechuudha. Impaayerri dimookiraatee hin beeku. Impaayerri dhumni isaan diigama kan Sarbiyaa biyyoota garaagaraa yoo fudhatte impaayerri sun hin diigame jechuudha. Impaayera dimookiraatessina jechuun hin danda'amu. Sababiin isaa murni bichuun uummata garboomsuu bare yoomii dimookiraasiif voolontarii miti. Akkuma kaase Dr. Hayilee Fidaa, Jeneraal Taaddasaa Birruu warri yeroo dhiyoo amma kana impaayera kana dimookiraatessina jedhanii kaan kun rakkoon isaan irra ga'ee argaa jirra. Seenaarraas qorachaa jirra, dubbisaa jirra, dhagaa jirra. Kanaafuu galmi qabsoo bilisummaa Oromoo biyya Oromoo walabaa taate ijaarrachuu ta'uu qaba. Sababiin isaa biyya kee irratti abbaa biyyaa taate biyya kee dhuunfattee bilisoomtee jiraachuurraa ala impaayera dimookiraatee hin beeku. Impaayera dimookiraatessina warri jedhan garii miidiyanii butamanii ajjeefamanii qabsoo karaa nagaa goona jedhanii warri yeroo dhiyootti dhufan walakkaan maneedhaa jiru. Uummanni Oromoo akka inni du'uuf akka inni gidiraa arguuf impaayera dimookiraatessina jechuun sun gidiraa har'a Oromoon argaa jiru kana kan nutti fidee jechaadha. Kanaafuu Oromoonis uummanni Oromoos jala muree kan beekuu qabu impaayera dimookiraatessuu taanaan Oromiyaa walabaaf bilisa taate ijaarratee jiraachuudha jechuudha. Kan amma dhageessan kun ajjeechaa suukanneessaa guyyoottan lamaan kana godina Wallagga Ba'aa Ona Giddaa Ayyaanaa keessatti Oromoota 4 irratti loltoota nafxanyaan raawwatee fi tarkaanfii boonsaa waraana bilisummaa Oromoo WBO'n konyaa Wallagga Ba'aa Ona Giddaa Ayyaanaa keessatti loltoota Koloneel Abiyyi irratti fudhatame. Akkasumas tarkaanfii aleellaa boombiidhaa hidha galgala godina Wallagga Ba'aa magaalaa Naqamtee keessatti ajajaa poolisii federaalaa olaanaa Komaander Geetnet Mulgeetaa jedhamuu fi eegdota isaa irratti fudhatameen sadeenuu battala godaanuu irratti odeessa arganne san dhageessifneedha. Ammoo kan asaanuu haala waliigalaa Oromoonni konyaalee lixa Oromiyaa keessa jiraatan murataa jiran irratti odeessa guutuu arganne isiniif dhiyeessinan muuziqaa ce'umsaa kana booda eegalaa itti dhiyaadha. Oromticha lixa Oromiyaa godina Wallagga Ba'aadha. Haalli Oromoonni akkuma waliigalaatti konyaalee lixa Oromiyaa lixa Shaggarii akkasumas konyaa Salaalee konyaalee Wallaggaa Afoon konya Qallee Wallaggaa Wallagga lixa Horroo Guduruu Wallaggaaf Ba'aa Wallaggaa keessa jiran akkaan amaa ta'uudha. Keessuma dhuma torbee darbeerraa qabuun immoo waan adda akka jiru innis waraanni humnaa waliigala lixaatti meeshaa ammayyaa fe'atee akka deemaa jiruudha. Haa ta'uuti hawaasni Oromoof miseensonni waraana bilisummaa Oromoo konyaalee lixa Oromiyaa kana keessa jiran ol hubannoodhaan odeessallee walii qooduudhaan tarkaanfii boonsaa fudhataa jira. Waraanni bilisummaa Oromoo loltoonni Koloneel Abiyyi hedduutu gara hospitaalota Gimbiif Naqamteetti illee guuramaa jira jedhu an odeessa kanan qaba. Akka waliigalaatti sinimmoo dhalataa achiiti jiraata achiiti amma rakkoo Oromoon keessa jiru qooddataa jirtu mee bal'inaan waan Oromoon gamasi keessa jiru hawaasa Oromoof ibsaa. Akka kanaan sun baay'ee ulfaatudha. Keessumaa torban lamaan kana haalli lixa Oromiyaa keessa jiru amma haasa'amuu fi amma miidiyaadhaan dubbatamu malee maaliidhaaf uummanni immoo fakkeenyaaf ona
garaagaraa keessatti keessumaa lookaatti baay'inaan sababa dhumate gurri uummataa miidiyaa keessa jira malee asittillee namni guyyaatti 5 ji'aa ol kan ji'aa ol ilaalchudha aanolee gandoota garaagaraa keessatti keessumaa yeroo ammaa kana waraanni mootummaa keessumaa biyya alii amaaraa ta'uu malanii afaan oromollee baay'inaan kan hin dubbanne gara wallaggaa ona giddaa ayyaanaa keessa iddoon jedhamu jira giddaa gara 5 naannoo kana kan jiru daangaa naannoo irraa amaaraa jira jechuudha iddoo kanarra meeshaa gurguddaan baankiin fa'aa wanti deemu fedhu baay'ee waan nama sodaachisu meeshaa gurguddaan gidduu kan akkuma isin odeeffatanii qaban naannoo kanatti fe'amee jira. Kan biraan immoo waraanni bilisummaa Oromoo amma falmaa guddaadha inni gaggeessaa jiru. Amantii ganama kana jaban kan hin arge waraanni lixaatii bobba'aa jiran keessaatii ona tokkorratti baay'ee nadhaa'uma baate gara sirriitti afurii kaataa sadii waliin baasee ofisaa danda'u yoo kanatti waraanni bilisummaa Oromoo Areereeti kan agarreechu. Isaanillee aariidhaan odoo galgala aleelamaniif jecha uummata karaa deemullee baay'ee dararuudhaan keessumaatii konkolaachisaan yoo ariifatee deemaara darbuu fedhe gommaa isaa dhoosuu illee irratti kan taatti tureeraa jechuudha. Kanaaf haalli lixa Oromiyaa keessa jiru hagas maralamee kanaa saamu oliidha. Maaliif amma haalli jiru maalitti akka deemaa jiru yaaddeesseeraa jechuudha. Maaliif waraanni kun akkuma kan Sooriyaa isaa Iraaqaa keessatti argaa turreettidha. Keessumaa liyyuu aarii Amaaraallee ajeessanii itti darban darbe keessa kan biroota keessa namni afaan Amaaraa fa'aa qofa Amaariffaa qofaadhaani bakka shanii distriiktii keessatti waan uummata haala kanatti waan keessumaa yeroo ajeessan seerota keessa guddaa kanneen afaan isaanii godina wallaggaa aanaa sakkorraatti kanneen bulaa baay'ee miidhamoo ta'an uffata waraanaa hidhuudhaan akka waan shan ajjeesanii jechuudha namoota afurraan maqaadhaan illee dhagee ajjeesanii uffata isaanii uffisanii magaalaa keessatti dhamuun jedhuudhaaf fayyadamanii akka waan shan ajjeesanii jechuudha uummanni naannoo kanaa namoota kana qaamaa waan beeku jecha illee dhufatanii jedhamee beekan isaa tureeraa jechuudha. Eessatti godina kam hona kam keessatti yookaan ganda kam keessatti kan amma raawwate kun kan isaan qotee bulaa Oromoo 4 ajjeesanii waraana yookaan immoo qaama isaan shanii jedhan fakkeessanii gatuuf osoo deemanii hawaasitti dammaqe. Godina wallagga lixaanaa gargaa ganda salaamsee dandeessee jedhamu achitti namoota tokko warraa dhugaataa beellamasaa tokko magaasaa awwal sadii mokonnoon seerroo namoota mukatta uummanni tokkummadaasaa addan baasee jarri kun qonnaan bulaadha ajjeesanii uffata illee deemanii aanaa biraatti deemanii jedhamee isaanii waan nama barsiisuu achi tokko maatiin fudhatanii tokko mareessa isaan jedhamu jiran illee jiraa jiru kanaadha haalli amma biraatti deemaa jiru. Ijoolleen baay'ee kan nama tokkaa dhaggeeffachuuf kan namatti hin dandeenye jechuudha. Garuu haalli amma jiru kanaadha. Miidiyaan amma fakkeenyaaf mana Oromoo ilaalan yeroo iddoo dhumaa jiru godina addaa naannoo Amaaraatti argamu kamicha irratti daawwatamu keessa miidiyaadhaan naannoo kana jiru alaanaa naannoo lixaa keenyatti illee wanni irraa jiru haala ulfaataa fi addeessaa jira. Akkuma isin dubbataa turtanii Miliishota naannoo Amaaraa liyyuu aayilii naannoo Amaaraadhaa erga kutaalee Oromiyaa gara lixaa kana akkasumas giddugaleessa Oromiyaa kara Abunaa Gindabarat kana seenanii aga ejereetti dhufanii hawaasa Oromoo ajjeesuu erga eegalanii bubbunaniiru. Ammoo akkuma mootummaan Koloneel Abiyyi waan hundaan tumsee kutaa Oromiyaa hunda keessa facaasee jira. Keessumaa konyaalee lixa Oromiyaa kanneen akka Wallagga lixaa, Horroo Guduruu, Wallaggaa fi Wallagga Ba'aa akkasumas konyaa qallee Wallaggaa keessatti waan kun deddeebi'ee mul'ateera. Ammoo kan amma dhaga'amaa jiru akkuma isinuu jettanii godina Wallagga Ba'aadhaa onoota akka Giddaa Ayyaanaa, Heebantuu, Aroo Limmuuf kanneen kana fakkaatan keessatti humni kun akka malee baay'atee akka jirudha. Humni kun duguugaa sanyii amaadha kan inni geggeessaa jiru akkuma mootonni koloneeffattoonni Habashaa darbanii jalqabuma gaafa Oromoof Oromiyaadhaa qabatuuf jedhan godhaa turan sanatti raawwataa jiru. Kan biraan magaalota keessatti hayyoota Oromoo, barattoota Oromoo qalbii qaban egeroo Oromoof Oromiyaaf abdii ta'uu jedhaman abbootii seeraa kutaa Oromiyaa hundumaa keessatti filaniitu ajjeesaa jiru. Qabatamaatti torbeedhuma kana keessa namoota hedduu maqaasinii kaasuu hin danda'a. Warri kun ammoo waan isaan ittiin mormaniif qofa osoo hin taane Oromoota dammaqiinsa qaban shira warra kanaa saaxiluu warra danda'an hawaasa dammaqsuu warra danda'an waan ta'eef kan isaan fixaa jiran. Koloneel Abiyyi aangootti dhufee osoo hin bubbulin yoo Oromoonni didee ganna 100 isa kanaan duraarra cabsinee bituu yookaan bulchuu dandeenya yookaan booddeettan bifnaa jedhee dhaadateera. Yoo Oromoon haala amma jiru kanatti dammaqee warra kana dura dhaabatuu hin dandeenye maaltu Oromoof Oromiyaa mudatuu danda'a? Warra kana dura dhaabbatuufoo maaltu fala ta'uu qaba? Fakkeenyaaf akka amantii garaagaraatti
nama ajjeesuun cubbuudha mootummaa waaqaatti hin gaddu lafarratti nama ajjeefte waaqarratti gubattaa warra jedhantu jira. Garuu Oromoon waaqarratti osoo hin taane lafarratti abiddaan gubataa jira argaa jirra haadharraatii arma muraa jiru sabara millika osoo hin taane arra. Kanaafi maaltu fala Oromoof? Oromoon maal gochuu qaba? Yoommoo waan kanatti amma dammaqee duran dhaabbanne maaltu mudatina laata Oromoo? Haalli amma jiru kun akkuma ati jette yaada baay'ee sodaachisaa namichi akkuma dhaabbate kanaaf kan inni eeggaa jiru. Keessuma amma diinummaa isaa ifaa irratti seeraa jechuudha. Inni yeroo mana maree keessatti bakka bu'oonni uummata gallee bakka bu'anii uummati wallee akka kanaan darbamaa jiru sababa illee isaan turan sana yeroo hundaraa fidannas keessatti nadeessinaa jiru akkuma dhaabbate akkasumas immoo oliiwwan haalli amaaraa uummatumaan firaaraatti inni raawwachaa jira. Yeroo ifaa irratti diinummaa isaa seeraa jiru. Ergamni nuti kennamus guguuggatanii ilmaan Oromoo irratti gaggeessu. Kanaaf amma nun wanti gochuun jiru wanti siyaasa kanaaf Oromoon amma waa'ee dhaaba siyaasaa waan garaagaraa jira hiriiruu karaa nagaa wanti jiru Oromiyaa keessatti jalqaba qaamee filannoo ta'ee dhiyaachuu waan hin dandeenye. Dhaaba kanaaf tokko namni hamma dammaqee guddaa amma jiru kana fuuldura naa dammaqee iyyuu dammaquu nama hin dandeenye jechuudha. Yeroo bara akka nama rafeetti lakkaa'ama akka hin tolmaa ta'e hiriiree. Kanaaf uummanni keenya namni hundumti dammaqee olkaana hiriiree keessumaa fi kana ofirraa deebisuu danda'u afaan qawwee mootii afaan qawween deemuu maleedha waan ta'eef akkasumas miidiyaan sagalee ta'anii tiwiitarii isaa waan garaagaraadha addunyaa gurra buusa akkasumas immoo qabsoo fi dhannoo jabeessi ofirraa rukutee deebisuudhaadha kan jiru. Sababni isaa mootummaa kanaan nama qawweedhaan itti dhufu makkalitti dhannoo deebisuu hin danda'amu akka wanti kiristaanatti ta'e nama ajjeesuun cibburaa ta'e iyyuu malee kun lola lola keessatti immoo wanni kun cibbina ittiin fakkaatu maaliidhaafi uummanni kun guyyaadha waan ta'eef ofirraa deebisuun wanna ergamuudhaaf akka wantitti waaqa kanatti waan tokko garuu lola lolaatu deebisa malee dhaabbachuun hin danda'amu. Keessumaa haala amma jiru keessatti argitan duraan bara wayyaanee keessaa olaantummaa seeraan mirkaneessuudhaaf jedhamu karaa bittinneessaa haaroo jiran keessatti anumarra waan nagare jechaadha yeroo kana kan nama gaggeessee fi miileedhaan nama gaggeessu. Amma garuu tokkotti isin barattoonni namti kaa'anii deemuun olli inni adda Oromiyaa jedhamuun illee akkasumas immoo yaadiin jiraatani olaantummaa seeraan mirkaneessuuf jecha ajjeesuudhaaf jechuudha kan isaan fudhatan. Mari miidiyaa kana ammatti kaa'atanii gaggeessaa paartii bilchiginaa kana gaafatanii maaliif akka ta'etti olaantummaa seeraa kabachiin jiraata kan fudhanne jechuudha. Olaantummaa seeraa fudhachuudhaaf tarkaanfii fudhatanii maalidha ajjechaadha waan ta'eef ajjechaadha immoo kan ittiin dhaabbachuun murmuran tokko qabsoo hidhannoo jabeesse inni hafaa jiru immoo kan du'aa caalaatti dammaqee haala jiruudhaan akkuma ajajaan waraanaa bilisummaa Oromoo hunda dubbate yoo nu deeggaruu dhaabattanii diinan itti ergina karaan nun irra deemullee diinan agarsiisina akkuma jedhe san afaan illee jalaa callisuu danda'u turre jiraachuudha. Kanaaf Oromoon amma akka tulitti ammoo nuun fakkeenyaaf samiin jettanii mootummaa kanaaf hojjetu yookiin immoo paartii kanaaf hojjetu duwwaa osoo hin taane inni illee maatii isaa keessaa obbolaan isaa dararamaa haadhi firii isaa akka sana darara guddaa turre baadhiidha jechuudha. Maagaa deemu deemu namni gaafa du'u aanaa tokko keessa namni qabate hin jiru fudhatu kana kana jedhamee firidaan isaa dhageessisa kanaaf du'aa yookiin darabeen ta'a jechuudha. Isaa kanaaf daddammaqee Oromoo hunda keessa galedha waan ta'eef Oromoon ol kan dammaqee iddaa dhufe kana dura dhaabbachuu dura jiraachuudha. Maaliidhaafi isaan yoo ta'in gaddamuun miidiyaa Dokteelee miidiyaa hawaasummaa irratti gabbifamee ture uummata illee hospitaala deemaa jira illee keessaa bu'anii sinniin Oromoon galleen maal jedhanii yeroo isaan haadhatan hojiin irraan jiru. Sababa kanaadhaaf Oromoo ajjeesuun dhaadannoo raabsaan gaafadhanii mootummaan immoo gaafa dhimma kana xiyyannu waraana mandaraan fidinaa dheedha. Garuu kan isaanii keessaa namni tokko yoo du'e amma ibsa baasuutti akkasumas immoo miidiyaan mootummaa fi miidiyaan abashaallee akka kana kanaadhaan ibsa garaagaraa baasanii wajjin afaan biraa amma mimiti ministeeraan fuula isaa miidiyaa hawaasaa kana irratti illee ibsa gaddaa baasanii waan garaagaraa gabaatan. Garuu Oromoon kun iddoo garaagaraatti malee aarsaa kaffalaa akka malee du'aa akka malee wareegamaa namni ibsa baasuu mootummaan akka waan namni biyya illee ilaalaa jiru jechuudha. Yookaan ta'e gaafatte isaan mootummaa seeraa kabachiisuuf Oromoon du'aa jechuudha. Kan du'aa jiru immoo humni hidhatee jiru miti dhugaan dubbatamuun irra jiru jechuudha. Humni hidhatee jiru jiru walitti ba'anii jiru kutan isaan beekutti beeku waan ta'eef bakka isaan jiran dhiisanii isaan uummata naannoo kana jiru. Akkuma yeroo darbe fiiqaadii qusannaa qurxummii balleessuudhaaf galaana gogsuudhaan mareeffamatti lolli amma Oromoo irratti hawaazamee jiraa jiru. Kanaaf bakkaalee laan irratti beeratu uummata irratti kutaa waan ta'eef uummanni kun immoo haadhaaf abbaa akkasumas obbolaa keenya irratti lakkita midhaanis waan ta'eef uummanni Oromoo kan diriiraa lafti gammachuu dura jiraatudha. Akka ammaatti hin taane namni hamma gamma Oromoo ta'ee lakkaa'amuun isaallee baay'ee kan nama shakkisiisu jiraatudha. Kanaaf waggaa dhibba darboonni irraa qabsoo hapheessuudhaa fi dhannoo jabeeffannee yeroo ammaa irra dhaabbannee bilisummaa keenya gonfachuudhaan maalirraan hin baninaani. Tole ulfaadhu qabxii barbaachisaa tokko kaafnee irraaf marii keenya xumurra. Innis maali? Egaa akkuma liinuu quba qabnu Itoophiyaan impaayera afaan qawween ijaaramte Oromoo ajjeeftee Oromiyaa saamtee arras ajjeesaaf saamaa ammallee bara kolonii
irra bubbuluudhaa fi kan kaayyoo qabdudha. Koloneel Abiyyis sanuma milkeessuuf kan inni hojjetaa jiru. Jalqabuma gaafa maqaa jijjiiramaatiin Koloneel Abiyyii fi Lammaa Magarsaaf warreen isaan fakkaatan aangootti dhufanii burjaajii takka afaan faajjii namoonni maqaa ayyootaan xiinxala siyaasaa fi waan garaagaraa maxxanfatanii deeman hawaasa keessa facaasan ilma abbaa gadaatu mana mootummaa seene jedhanii gariin ammoo qabsoon bilisummaa Oromoo injifannoon xumurameera jedhee hawaasa Oromoo burjaajesseetu Oromoon harka dachaafatee taa'ee du'a akka walirratti ilaalu taasise. Ammoo baroota tokkoof walakkaa akkasii fi Oromoon kutaa hawaasa keessa jiru aduu malee amma du'i kun kutaa Oromoo hunda wal ga'eera. Warri gaaf sana bilisoomtanii qabsoon xumurame jedhee gariin isaanii eessa akka isaan jiran beenna kan biyya ambaatammoo sichi deebi'anii baqatan. Arras deebisanii qabsoo bilisummaa keessa harka kaa'atanii biyya keessa waan akka hoogganni hin jirreetti miseensonni qeerroo bilisummaa Oromoo fi ajajoonni waraana bilisummaa Oromoo akkuma walii galaattu waraanni bilisummaa Oromoo dandeettii hoogganuu akka hin qabnetti mootummaa ijaaruu akka hin dandeenyetti biyya ambaatti waa ijaaruu qophaa'uu mootummaan kun kufuu ga'eera yeroo isaan jedhantu jira. Akkuma yeroo maqaa jijjiiramaan warri kun aangootti dhufan awweensaa turan san jechuudha. Galmi qabsoo bilisummaa Oromoo eessa? Miseensonni qeerroo bilisummaa Oromoodha arra aarsaa lubbuuf qaama kennaa jiran baasaa jiran miseensonni waraana bilisummaa Oromoodha lubbuu isaanii jijjiirraa hin qabne Oromoof Oromiyaaf kennaa jiran kun Oromoof Oromiyaa hoogganuu hin danda'ani mootummaa ta'uu hin danda'ani kana lamaan irratti yaada kennu qoodi jalqaba irratti galmi qabsoo bilisummaa Oromoo eessa? Walumaa gala amma kan ammatti isaan jiran waan akka yaaddotiif kaleessa uummata kanaaf qabsoo uummanni kun kaleessa fuudhanii kan koloneel Abiyyiitti kennuusaaniidha. Jarri sun arrallee waama kanatti kan jiranidha. Haa ta'u iyyuu malee sa'aatii kanatti jira kanarratti baay'ee isaanii baay'een barbaadu ture. Sababni isaa kaleessas qabsoo uummata haadhanii yookiin achisiisanii arrallee haala mijata argatanii miidiyaa fayyadamuudhaan yeroo kana wajjinumaa jiranii baay'ee isaan dhageenya. Haa ta'u iyyuu malee immoo Oromoon fakkeenyaaf biyya keessa jiru keessumaa Oromoon kanaan dura kan isa darbinaa latti baay'ee isa miidhaa ture akka waan gadii godhachuu irraa fe'amee dhufuutti yeroo inni eegaa ture jechuudha. Yeroo bilisummaan Oromoo harka isaa keessa qabu immoo uummanni amanee jira. Kanaaf immoo dursa bilisummaa erga gonfannee biyya gaggeessuun maaliif nuuf taatu maaliifan waraana bilisummaa Oromoo wajjin guyyaa baay'ee darbee taa'ee jira. Walumaa gala kan wanti bilisummaa Oromoo fi walabummaa Oromiyaa keessa akka jiru jechuudha. Walabummaa Oromiyaa bilisummaa Oromoo keessatti gaggeessaan maal akka ta'e maal akka diriiruu qabu achi keessa beekama waan ta'eef qaamni har'a hiifatee bosona jiruudhaaf akkasumas immoo isaaniin deeggaraa jiru qaamota miidiyaa argatanii guyyaa guyyaatti uummata kana bulchaa keessaa oolan gadi miti jechuudha. Gaggeessuudhaaf illee isaan addunyaa gaggeessuudhaaf namoota ga'umsa qaban iddoo dura jira fakkeenyaaf hayyoonni hedduun kan isaan hiriiraniidhaan akka kanaan dura qabsoon hin fuudhanii bilisomneen jedhanii uummata ga'umsanii fakkeenyaaf koloneel Abiyyiitti akkasuma fuudhanii qabsoo geenyaa fi ganna qabsoo bilisummaa Oromoo fuudhanii gara isaan ga'anii isaanii illee kiyyoo keessaa ba'uu hin dandeenye keessa gara namallee sana kanaadhaan wantoonni tajaajilan baay'ee argaa jirra jechuudha. Sababa kanaaf jarreen kun ammatti qabsoo bilisummaa Oromoo irraa dabalatanii taa'atu irra jiraata kan hin jiru. Sababni isaa Oromoon isaanii mara qabsoo kana gaggeessuu ni danda'a. Isaan uummata kana bulchaa jechaa oole. Maaliidhaaf yeroo isaan qabsoo kana gaggeessan illee qabsoo bulchuu hin qabnedha. Miidiyaan waan argataniif hawaasni miidiyaa isaanii waan hordofuuf jecha waan garaagaraa waan biraa jiran baay'ee argaa waan jiru jechuudha. Kanaaf dursa bilisummaan Oromoon gonfachuu qaba. Oromoon walaboomuu qabdi. Achiin booda waa'ee gaggeessummaa aadaa ni ulfaatu. Sababni isaa hayyoonni har'a hidhaa jiran akkasumas immoo maqaa adda bilisummaa Oromoodhaan akkasumas immoo beeku isaanii bucaalaa isaantu beeka warra finxaalii Amaaraa akkasumas immoo warra bilisummaa kun warra inti fayyaanii irratti guddatan kun cimaa kenna deemu jechuudha. Isaan kan isaanii sodaatanii fi gammachiisa hawaasa caalaayyuu warri kun aangoo kaafatu jiran namoota yaaddaame kan isaan hidhaa jiran kan isaan dararaa jiran. Namoonni kun Oromiyaa bulchuudhaaf eenyuudhaaf gadii jechuudha. Oromiyaa irra jirti addunyaa bulchuudhaaf Oromoon karaa galtoota hanqina waan hin qabneef har'a bifa aktiivizimiidhaan bifa garaagaraadhaan qabsoollee Oromoo fuudhee galma biraaf geessuu barbaadan kun adabatanii Oromoo kallattii hundaadhaan wanti inni gochuu qabu wanti hundumtu wanti hundumtu gara Oromootti jiru uummatallee kallattii kana gaggeessu turre irraa kan hin jiru. Sababni isaa Oromoo dudduuba hoogganaa cimaatu jira. Oromoo dudduuba gaggeessaa jira. Sababni isaa utuu isaaniin addeetee dhabeetu Oromoon har'a kallattii kan akkuma gadi jiran yeroo hidhannollee akka ittatamu yaada isaan cimmaa turan sanaadhaan gaggeessaa jabaan isaan dudduuban jiru ta'e ittatan qaban ta'eeti Oromoon yeroo maal akka hunda ta'anii ibsuu hin danda'a jechuudha. Sababa kanaaf inni bilchina siyaasa isaan keessa jiru irraatiin haalli kun ture waan ta'eef isa kanaaf kan jedhaa tokko hin qabu gaggeessaan Oromiyaa dhiirii fi addunyaa gaggeessuu danda'u isaan keessa waan jiru jechuudha. Bilchinni akkuma kanaaf namoonni kun namoota saarkaa barnootaadhaan saarkaa gurguddaarra jiranidha. Biyya kan biraattillee torbantummaadhaan galanii jireenya madaa'anii gaggeeffachuu danda'an gara saba qofa jiraata saba qofa waa nuusa darba jedhanii kaara kana keessa jiranidha jechuudha. Nuusi akkuma mootummaa maqaatti moggaasii keessaa
akkasuma fakkeenya jedhuun taane qabsaa'ota qaban ta'e wanti hundi isaan bira hiriiranii miidiyaan immoo kabarajjii jedhee fi siyaasaadhaan yoo hoggana bareedaan itti fakkaatan mootummaan mootummaatti impaaraa afaan qabuun ijaaramte kun diigamte oromoo diigamte keessatti waan nu gaggeessaa jiru waan nu horiirratti hin fakkaatu waan nu hin tanuun jedha. Hordoftootaaf dhaggeeffattoota keenya jaallatamu kan amma dhageessan kun dhuma torbee darbee irraa qabuun erga humni dabalataa mootummaa kuneeffataa impaayera Itoophiyaa yeroo ammaatti Koloneel Abiyyiin durfamu kanneen akka raayyaa ittisa kuneeffataa impaayera Itoophiyaa poolisoota poolisii humna addaa Oromiyaa jedhaman poolisa federaalaa akkasumas humna mootummaa naannoo Amaaraa milishotaa fi liyyuu aayilii naannoo Amaaraa fi humnoonni waraanaa mootummaa Eertiraadhaa erga lixa Oromiyaatti bobba'uu eegalanii as haala Oromoonni konyaalee lixa Oromiyaadhaa mudataa jiran irratti odeessa argannee fi san hunda jalaa ba'uuf ammoo malli takkaa'u falli maalii irratti yaada